Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaanii godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalatti balaa ibiddaa Bosongaar Cuqqaalaan wal qabate lubbuu nam tokko dabruu himan. Ibiddi guyyaa jaandura eegalkuuniin agamma hin dhaamne jedha abbaan taayitaa eegumsa aanichaa obbo Gammada Birraa haalam jiru waayilkeen Habtaamuu Xibaabuutti hime. Ibiddi kun egaa qabate guyyaa jaaffaasaati. Kamisa eegalee inni itti qabate hallayyaa guddaadha gaaricha keessa. Haalli itti dhaamsullee namatti hin mijatu. Namni dhaamsuu dhaqeeti guyyaa dheengaddaan lubbuun isaa itti darbe. Namni kun amantaadhaan gubbaa amantaan gaafa guyyaa shanii waggaatti amantaa Ortodoksiti. Kanuma jecha ibiddichi kun immoo gaafa isaanitti ol dhufuuf dhaamsuuf gadi bu'anii. Hallayyichi immoo qilee waan ta'eef namni kun muddaateetti lafa dha'ee lubbuun isaa darbe jiraataa fi finneetti akka naan jedhanitti aannan odeessa. Amma immoo haalichi isaa baay'ee namni illee dhaamsuu hin dandeenye hallayyaa keessa jira ibiddichi. Baay'ee humnaa oli dhuunfate lafa hedduu gube waan ta'eef. Kumaa ol hin ta'a jedhee nan tilmaama hektaara. Isin akka aanaatti ibidda kana to'achuudhaaf humna qabdu haala akkamii irratti argamtu? Nuyi sadarkaa kanatti humna hin qabnu tarii qaama mootummaa fi haga yaa bilbilee turre deeggarsi karasiin nu kennamu baay'ee laafadha. Karuma seektara kiyyaatiin akkas gaafadheen ture tarii xiyyaarichi yoo kan dhaamsuu danda'u ta'e haala saniin gaafachaan ture tarii ammatti gaa isaanis kana naan hin jenne irratti hin dhufna jedhanii annaa bilbilaa turanii amma ammaatti as hin geenye. Sababni isaa wanti beekame jira obbo Gammada? Sababni isaa wanti beekamu hin jiru. Tarii yeroo tokko kasala irraa isin ka'a babal'ifannaa lafa qonnaa irraa isin ka'a ammatti immoo kana wanni odeeffannoo balichi isaa kana jedhee himu hin danda'u. Eegumsi bosonichaaf taasifamu ni jira? Eegumsi taasifamuumtu hin jiru. Kanaan dura haga Oromiyaa haga federaalaa hunda gaarichi kun piroojeektii wayiitiin qabamee akka inni eegamu baay'ee tattaaffii gochaa turre 2011 irraa ka'ee amma ammaatti deebiin arganne. Ammallee kara fuulduraatti yoo gaarichi kun piroojeektiin qabamee warroota kasala ammaan muran kana haalli hojii uumamee fi yoo itti fafnetti baay'ee hamaadha jechuudha kara fuulduraatti illee. Torbeewwan muraas duraa Koongireesiin Ameerikaa wixinee seeraa HR 6600 jedhamu kan mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas namoota dhuunfaa biyyoota kana qoqqobuuf dandeessisu baasanii turan. Wixineen seeraa kun qabxii falmisiisaa taa'ee ture. Kaan waraana Tigraay ka dhaabsisuu yoo jedhan kaan ammoo seer taa'ee yoo baay'ee kan miidhamu uummatoota Eertiraa fi Itoophiyaa jedhan. Hamza Hussein gabaas qaba. Wixineen seeraa tasgabbii Itoophiyaa nageenya demokraasii fi seera mirkaneessuu mata duree jedhuun dhiyaate kun mootummaa Itoophiyaa fi Eertiriyaa akkasumas namoota dhuunfaa waraanicha keessatti hirmaachuun yakka raawwataniiru jedhaman irratti qoqqobbii kaa'uu fi qophaa'edha. Wixineen seeraa HR 6600 jedhamu kun pireezidaant Joo Baayideniin mirkanaa'ee seera ta'ee kaba'u yoo ta'e Ameerikaan qoqqobbii nageenyaa fi tikaa maallaqaa yookiin investimentii fi immigireeshinii Finfinnee fi Asmaraarra kaa'uu eegalti. Wixineen kun namoota baay'ee wal falmisiiseera waan yaadameef milkeessuurra uummata nagaa akkaan huba ka jedhan jiru. Wixineen kun yoo seera ta'ee ba'e hirmaattonni waraanichaa dirqamaanis yoo ta'e gara mariitti seenuu danda'u ka jedhanis jiru. Miidhaa wixineen seeraa HR 6600 akka biyyaatti qaqqabsiisuu danda'u irratti odeeffannoo ka kennu jaarmiyaa Geet Faakti jedhamutti miseensa kataan Dr. Biraanuu Taaffase wixineen kun Itoophiyaaf balaadha jedhu. ቢሉ በጣም መጽደቅ የሌለበት wixineen seeraa kun balaa baata. Uummata Itoophiyaa akkaan miidha. Wixinee raggaasifamuu hin qabnedha. Qabiyyeen isaa balaa guddaa biyyarraan kan ga'udha. Mata dureen isaa nagaa fi dimookiraasii mirkaneessuu jedhus keessi isaa garuu fedhiin addaa akka jiru mul'isa. Irra caalaan kan irratti xiyyeeffate mootummaa Itoophiyaa osoo hin taane uummata biyyattii irratti. የኢትዮጵያን መንግስትም አይደለም የኢትዮጵያን ህብረተሰብ qorattuu fi quqamtuun mirga namoomaa kataate Ma'aazaa Gidee ammoo wixineen seeraa kun inumaan ni barfate jedha. Hatattamaan seera ta'ee ba'ee hojiitti hiikamuu qabaata jechuun yaada dhiyeessiti. Wixineen kun seera ta'ee akka ba'u nan deeggara. Inumaa barfateera. Mootummaan Itoophiyaa fi michoonni isaa gocha dhiittaa mirga namoomaa akka dhaaban gochuu keessatti tarkaanfii murteessaadha. Mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo Tigraay dhugaadhaan uummata isaaniif kan dhimmaman yoo ta'e wixineen seeraa kun bu'aa qabeessa. Uummata nagaa dararuu irraa gara marii nagaatti akka galan dhiibbaa uuma waan ta'eef waraana uummata Tigraay hiraarsaa jiruuf furmaata barbaaduuf ka'umsa gaariidha. Dr. Biraanuun dinagdee Itoophiyaa qoqqobbii kaa'uudhaan nageenya mirkaneessina jedhanii yaaduun dhara jedhu rakkoo fi furmaati dhiyaate waladda jedhan. ጦርነቱን ማስቆም አይችልም ይሄ ቢል haala kanaan waraanicha dhaabuun hin danda'amu. Dinagdee Itoophiyaa qoqqobuun nageenya fida jechuunis waan yaadamu miti. Itoophiyaan nageenyaa fi humna nagaa
nagaa eegsisu cimaa ta'e ishee barbaachisa. Wixineen kun akka isheen gama kanaan dadhabdu gochuuf yaadameeti. Nageenyi Itoophiyaa miidhamnaan ammoo kan gaafa Afrikaatu miidhama. Yeroo dheeraaf nageenya naannawaa kanaa eegsisaa turteetti waan ta'eef. Itoophiyaan nagaa dhabnaan gareen shororkeessitoota gaafa Afrikaa akkaan miidhu. Uummanni nagaan bahee hin galu. Gama kaaniin madda maallaqaa Itoophiyaa gogsuuf seera baasuun uummata bal'aa kan miidhudha. Maallaqni biyyoota alaarraa hin argamu taanaan misoomawwan bu'uuraa kanneen akka barnootaa, fayyaa, daandii fi kaan hojjechuun hin danda'amu. Ameerikaan kana kan gootu michiiwwan ishee hedduu waliin mari'atteeti. Kanaafuu wixineen seeraa kun uummata hubuu irratti kan xiyyeeffatedha malee waa'ee mootummaa miti. Ma'azaan wixinee seeraa kana deeggartus gama kaaniin ammoo Itoophiyaaf lammiilee ishee ka hubaa jiru imaammata badaa mootummaati malee seera biyyoonni alaa waraana kana dhaabsisuuf baasan miti jette. Rakkoo hamaan biyyattii mootummaa abbaa irreeti. Qabiyyee wixinee seeraa kana yoo ilaalle dhiibbaan isaa mootummaa Itoophiyaa fi yakkamtoota dhuunfaati malee uummata nagaa irratti miti. Yoo wixineen kun ragga'e Itoophiyaan gargaarsa silaa alaa argattu kan dhabdutu jira. Kun kan ta'uuf immoo mootummaan gargaarsa biyya argattu uummata hiraarsuuf oolchaa jira waan ta'eef dararaa kana uummatarraa dhaabsisuuf karaan tokko gargaarsa biyyattii irraa kutuudha. Mootummaan Itoophiyaa marii nagaa didee waraanatti cichuurra akka of qusatuuf qoqqobbiin kun barbaachisaadha. Mootummaan waan hunda dura nageenya akka dursu himata. Dhugaan jiru garuu faallaadha. Kanaafuu wixinee seeraa kanaan mootummaa yakka dhokataa hojjetaa jirutu miidhama malee uummata nagaa miti. Dhaggeeffattoonni ammoo gabaabaa addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaan Raashiyaan pireezidantii US Joo Baayiden irratti qoqqobbii kaa'uu ministeerri dhimma alaa biyyattii him. Is dabalatee qoqqobbiin kaa'ame ministeerri dhimma alaa US Anthony Blinken, ministeerri ittisaa Lloyd Austin, gorsa nageen biyyaalessaa Jake Sullivan fi ajajaa basaasaa CIA William Burns irra. Israa'el lammiilee Itoophiyaa ayyaana Faasikaaf biyyattii takkiin mallee dhorkeet. Hoogganoonni Israa'el sababa waraana kaaba Itoophiyaa deemaa jiruuf imaltoonni hedduun deebi'uu diduu danda'anii jedhirraa murtee kan dabarsu beeksisan. Ayyaan kanaaf hordoftoonni amantaa kiristaanaa magaalaa qulqulleetti jedhamuun kan yaamamu Jerusalem daawwachuun beekama. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa gaafii beekamtii argachuu Somaalilaandiin gaafatte kufis. Riippablikiin Somaalilaand bulchiinsa Somaaliyaa irraa fottoqee bulchiinsuu fi qabaatullee dhaabbotaa fi biyyoota addunyaa irraa beekamtii hin argan. Pireezidantiin isaanii Muusee Bihii Ameerikaatti malee biyyattiin beekamtii akka argattu hawaasa addunyaa gaafate. Lammiileen Suudaan gatii daabboo garmalee dabaluu mormuun hiriirra bahan. Suudaan keessatti dilbaata dabrirra kaasee gatiin daabboo % 40 akka dabalu taasifama. Gatiin boba'aa akkasuma garmalee dabalee jira. Sirni gadaa keessatti dubartoonni qooda guddaa qaban. Haa ta'u malee afoolii Oromoo dhiifama sirni gadaa keessatti dubartoonni qooda guddaa qaban. Haa ta'u malee afoola Oromoo keessatti ircaalan ilaalcha olaantummaa dhiirotaa fi gadaantummaa dubartoota mul'isuuf keessa qaba. Dubartoonni akka nam hin dandeenye akka namaa itti gaafatamummaan ittiin dhaga'amne nama amalii isaanii ibsamuu hin dandeenye fi akka salphummaatti gowwoomsuu danda'anitti ilaalama. Dhimma kanarratti afoola keessatti gahee guddaa kan qabu Dr. Zalaalee Mabarraa waliin turtii taasisne. Ani iddoo namatti reetan kan ilaalu maal sitti fakkaate tokko kan dubartoota cabsu jira yookaan kan qooda dubartootaa xinneessu jira. Mammaaksi gara biraan immoo kan dubartoota jajjabeessus jira. Isa fakkeenyaaf dubartoota xinneessu yoo fudhattee ilaalte dubartiin eertuu malee beektuu qabdu kan jedhu jira. Lammaffaa immoo ammas mootummaan dubartii karra cufaatti oolchaa'edha. Inni dubartii jajjabeessu immoo jira. Fakkeenyaaf gulantaa isaan qaban mana dhaabuu keessatti qe'ee dhaabuu keessatti dhiirri muka alaati dubartiin utubaa manaatiidha. Inni tokko immoo hormaaf jaartii luqqaatee anaaf daadhii buqqaateedha. Jajaa jechaadha mararfataa jechaadha. Haadha manaasaa yookaan jaartiisaa mararfachaa jira jechaadha. Akkuma kanaan umriidhaan immoo cabsuun jira. Egaa wallaalaa deemu yeroo dullooman dubartoonni wallaalaa deemu jedhanii akka cabsuuti akka tuffachuuti inni jalqabaa maalidha. Reefuu natti ife jette jaartii mana gubdeedha. Inni lammaffaan toleeraa toluufis jira jaartiin jaarsa dhiitte mooluu biraayidha. Kun egaa safuu cabsite jechaadha jaartiin jaarsa dhiittuu yookaan immoo rakkina wayii dhalateera jechaadha safuu cabuusaati. Ammas immoo beekumsa sheeroo tuffatan maal jedhu hamma beekumsa koon of ajjeessa jettee jaartii wadaroo miilatti hidhatteedha. Inni gara biraan
Caalaattuu wanti kun saal qunnamtii wajjin wanta wal qabatudha. Dubartiin tokko maal jettee jedha gurbaaf humna hin taane anaaf ulfa hin taane jettaniitiinidha. Inni lammaffaan waa'ee qomoon wal makuu yookaan immoo miidhaan inbreeding warri faranjiidha. Horii dhumtiyyuu horii wajjin yoo kiroosii godhe dhiigi tokko ta'e fira kan ta'e kanaaf Oromoon hamma balbala meeqaatti gara teellaatti qorateeti kan inni fuudhu firri akka waliin fuune jechaadha yookaan immoo hariiroonni saalaa akka lamaan isaanii gidduutti hin dhalanne maaliif yoo dhalate kunis haraamuu jedhu iddoo baay'eetti garuu warri faranjii dhaloonni sanarraa argame inbreedingiidhaaf hin tolu jedhu kanaaf maal jetti hiddi ka'e hiddan beekuu ijoollee walirraa naa eegaa jette jaartiin inni sadaffaan bira dabarsaa kee kanatu dhala sagal na dabarse jetteniitiinidha. Waa'ee beelaa irrattis mammaakii dubartoota ilaalu jira. Dubarsiitu mammaakeennis kunis isaan qunnamtee hojii wanta wal qabatudha. Dhirsi bara kanaa as galagal jedhee naman xaarsu ollaas dhaqee nama naaru jettaniitiin bara beelaa. Mammaaksii hedduun muuxannoo hawaasarraa ka'a. Dubartootatti akkanuma hamtu turu moo maaliif akkanaatti ibsama akka yaada keetitti? Cabsuma namni hawaasa keessatti fakkeenyaaf sababa adda addaatiin aangoorraan kan ka'e yookaan itti gaafatama qaban irraa kan ka'e walitti bu'urraa kan ka'edha malee hammina dubartii yookaan waan akkasii maaliif dubartoonni qooda guddaadha kan isaan taphatan hawaasa keessatti iddoo guddaadha kan isaan qabanii kuni garuu haaluma keessatti inni tokko fakkeenyaaf irree caaluudhaan irree jabina caaluudhaan dubartiin immoo irree cimaa waan hin qabneef aangoo irratti itti gaafatama irratti tuuffiin akkasii dhalatafaa ta'a malee dubartiin hamtuu ta'uu dandeessu haadha dubartiin. Dubartoota mammaaksan yookiin afoolan cabsuun kuniin miidhaa akkamii geessisuu danda'a? Miidhaa guddaa geessisuu danda'a hin cabsa dhugaadha. Haamila isaanii cabsa. Ofitti amantaa isaanii cabsa. Kuni xiyyeeffannaa guddaadha. Akkasittiin yaaduun dubartii gadi cabsuun maaliif dubartii malee hawaasni tokko dhaabachuu hin danda'u. Dubartii malee dhalooti tokko gara fuulduraatti tarkaanfachuu dabaluu hin danda'u. Kanaaf iyyuu gadaa keessatti dubartiidhaaf iddoo guddaa karaa siiqqeedhaa kan kennamu kanaaf natti fakkaata. Maaliif sagaleen isaanii dhaga'amuu qaba, haamileen isaanii jabaachuu qaba, miidhaan isaan irra gahu hawaasni adreesii gochuu qaba. Sababa jedhuun gadaan kana uume jireetanii amana. Dabara si'anaa kanatti immoo wanti ta'uu irra jiru dhiiraaf dubartii gidduu adda addummaan waan akkasii kun hartuma isaa calaqqisuu akka hin qabnetti hawaasni ijaaramuu qaba. Caasaan adda addaa ijaaramu akkasittiin ijaaramuu qaba. Maaliif dhiirris dubartiinis seera fuulduratti hawaasa fuulduratti qixxee ta'uu qabu. Kana jechaan dhiirri dubartii ta'a dubartiin dhiira taati jechaa miti. Uumaan sun akka jirutti ta'ee hariiroon isaan gidduu jiru walqixxummaa fi itti gaafatama guddaa irratti kan ijaaramudha. Maaliif biyyoota adda addaatti kan jiruu guddaa hojjetu jiruu hawaasaa kan sochoosu dubartiidha. Hakiimota warra seeraati biirokiraasii kana kan sochoosu isaanidha. Bara waraanaa keessatti kan biyya eegu kan ijoollee guddisu dinagdee biyyattii akka inni hin kufne eegu yoo dhiirri adda waraanaa dhaqe achitti iyyuu duukaa dhaqanii kan duukaa qooda fudhatan dubartoota. Kanaaf walaan gadaantummaa yookaan walqixxummaa dhabuun akkasii hartuma isaa soosaayitii ammayyaa gara keessatti hin calaqqisu jechuu barbaade. Abzalaalemiin ulfaadha jedha dhaggeeffatooteen sagantaan irraa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaansi galgala kanaa nam ganam dansummaan himan galgala meenan himuu nam dhibdi. Hiikan isa maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Hamza Hussein gam teknikaatiin Oskar Bunga keessaniif dhiyeessaan asli galgalooti agborisaatti akkana nagaa waaqaa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaa dhan bulaa.